Hayyaa shama harka fuunee jirtu kabajamuuf jaalatamuu hordoftoota YouTube chaanaalii Abbush Moobaayil Apptuu. Har'a immoo kaawiyyaa ajaa'ibaa takka isinitti agarsiisuudhaaf dhufe warroota suphaa moobaayilaa hojjettaniif jechuudha. Kaawiyyaan amma argaa jirtan tun yeroo dhiyeenya dhufte ji'oota muraasaa erga dhufte. Egaa kaawiyyaan argitan tun kan nu fayyaddu yeroo ifaan badu kan nu fayyaddudha. Gaazaan hojjetti, gaazaa ayiraniidha. Gaaziidhaan hojjetti yeroo ifaan badu keessattuu naannolee ifaan irratti babbadu irratti hedduu isin fayyadde jechuudha. Naannoo keessanitti ifaan yeroo hedduu kan badu yoo ta'e kaawiyyaa tana bitattanii yeroo ifaan badu itti fayyadamuu dandeessan jechuudha. Gaazaan hojjeta, gaaza ofii ni qaba. Gaaza waliin gurgurama jechuudha yeroo bittanii. Egaa waa lama hojjetti. Tokkoffaa bakka goordaakii buutee hojjechuu dandeessi. Lammaffaa immoo akka kaawiyyaatitti ittiin fayyaduu dandeenya jechuudha. Asirraa on off qabdi. On off kan goonu isa kana jechuudha. Asirraa gara duubaa naannessuu fi gara duraatti naannessuudhaan on off goona jechuudha. Egaa yeroo bittan gaaza hin qabu, garuu gaaza waliin gurgurama. Gaaza kan itti naqxan duuba kanaani jechuudha. Waan nama dhibu hin qabu. Yeroo bittan qullaadha. Kun kan amma itti fayyadamaa jiru waan ta'eef gaaza kan itti naqxan haala kanaani duuba kanaan uraa qaba jechuudha asirraa. Isa kana asirratti qabuudhaan itti guuttan jechuudha akka kanatti. Akka kanatti irratti gadi qabuudhaan duuba kanaan guuttan jechuudha gaaza isaa. Achi booda akkaataan itti fayyadama isaallee salphaadha. Asirratti yeroo bilooriitti akka goordaakiitti fayyadamtan caafii isa kana fayyadamna jechuudha. Inni kun irraa hiikama kunu. Inni kun kan goordaakii jechuudha. Akka goordaakii ta'ee akka nuuf hojjetuuf kan nu gargaaru jechuudha. Inni kun immoo kaawiyyaa isaati. Isa kana asirratti hidhuudhaan akka kaawiyyaatitti itti fayyadamna jechuudha. Kan goordaakii kanarratti isinitti agarsiisu mee jalqaba. Akka kanatti ni hiitanii achi booda asii on gootan akka kanatti naannessuudhaan on gootanii achi booda on erga gootan booda laayitarii itti qabsiiftan jechuudha. Akka kanatti kunoo itti qabsiiftanii akka kanatti amma goordaakiidha jechuudha. Akka goordaakii ta'ee boordiirraa wantoota akka aayisii wantoota akka piinii chaarjii ittiin kaasuudhaaf gabaabumatti akka goordaakiitti nu fayyada jechuudha. Akka kanatti kunoo humna isaa asii hir'isuu fi dabaluu isa kanaan jechuudha. Gamaa gamana naannessuudhaan hir'istanii dabaltan jechuudha. Kunoo akka kanatti dalaga jechuudha. Akka kanatti humna isaa hir'isuu fi dabaluu ni dandeessan jechuudha. Kan kaawiyyaa irra godhee immoo isinitti agarsiisa. Yeroo dhaamsitan duubatti naannessitan akka kanatti duubatti yoo naannessitan ni dhaama jechuudha. Oksijiiniin as keessaa ol deemu ni dhaabbata jechuudha. Gara duubatti yoo naannessitan oof ta'a jechuudha. Caafii tana irraa jijjiirtan jechuudha. Yeroo kaawiyyaa fayyadamtan kan kaawiyyaa irra gochuudhaan akka kanatti irraa hiiktanii kan kaawiyyaa kanatti gochuudhaan kaawiyyaa yeroo barbaaddan kan kaawiyyaallee akka kanatti erga itti hiitan booda asii on gochuudhaan isa kana on ni gootanii asii achi booda laayitariidhaan qabsiisuudha jechuudha. Kun akka kanatti erga qabsiiftan booda akka kanatti suuta irraa duubatti naannessaa deemtan jechuudha. Yeroo inni diimachaa deemu duubatti irraa naannessitanii achi booda akka kaawiyyaatti isin gargaara jechuudha. Kun amma kaawiyyaa qabataa jira jechuudha. Akkanatti qabata jechuudha. Kun akka kanatti erga diimate booda duubatti naannessitan xiqqeessitanii irraa xiqqeessitan jechuudha. Ibidda kana irraa balleessina jechuudha. Yeroo kaawiyyaa fayyadamnu akkanatti boba'uu hin qabu. Duubatti naannessine akka kanatti irraa dhaamsine achi booda akka kanatti ni diimata jechuudha. Kunoo akka kanatti diimata. Achi booda akka kaawiyyaatti fayyadamna jechuudha. Kun akkuma argattan diimataa jira. Amma mee liidii tuqsiisnee ilaallu. Xiqqoo hin ho'ine. Sirriitti akkuma kaawiyyaatti hojjeta jechuudha. Uumaa garaagarummaa hin qabu jechuudha. Kaawiyyaa waliin tokkuma gaazan waan hojjetu malee tokkuma jechuudha. Kunoo akkuma argaa jirtan ho'ee jira. Kunoo liidii baay'isuu eegalee jira jechuudha.
Kanaaf iddoo isin jirtanitti warroonni suphaa mobaayilaa hojjettan ifaan yeroo hedduu kan badu yoo ta'e kaawiyyaa kana bittanii itti fayyadamuu ni dandeessan isiniin jechuu barbaade. Akka kanatti itti fayyadamtan jechuudha. Yeroo dhaamsitan immoo duubatti deebisuudhaan oof gootanii ni dhaabbata jechuudha. Kaawiyyaa kana bitaa itti fayyadamaa isiniin jedha. Turtii gaarii isiniif haa ta'u.